الشمع هركا فوني أكتب جرتني كبجنتوتا في جالة توتا شاينا لا ينتو أصلا جرجلة أرجمتن نكان كوبك جرتن تسمعك كابوسنين جيتشون جالة دا إجا بقى جراتن بقى يونا إقدم هرالي فيديو جبابتك كبدي كرا كيسا نفيتو جرا ودفنو أدا نسون اللي مالني إجا كاتبنا وبوليسا كينيا دو أو برتي يالو دان ترتي قدي gubbaarratti tasgabbiin isaati fi nageenyi isaa namoonni mooyyuu qaaman dhaqanii kaleessa koommaan itti dhagaamee har'a mooyyuu eenyu fa'a namoonni isa dhaqanii too isaa akka inni tasgabbaa'u akka inni isa kaleessa itti deebi'u akka nageenya kaleessaa argatu akka obboleewwan kaleessaa isa wajjin jiran har'as isa wajjin akka jiran akka beekan ta'ee nagaatti jiraachaa jiru yaada isaa qabadhee tan kara keessan dhufe jechuudha. Egaa ka viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina warroonni mooyyuu yaada qabdas saanduqa komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Akkasuma warri akka har'a maamila koo taatanii tola hordofaa jirtan hedduu tokko galatooma isiniin jechuun jaaladha. Warroonni kuuwwan immoo warri subscribing godhuudhaan maatii keenyatti dabalama wantoota asirratti darban dhaggeeffadhaan affeerraa kootiin isiniin jedha gamanumaanii. Akkasuma warri qeeqas akeekas wantoota adda addaa qabdan hoggaa jiraattan sodaa tokko malee saanduqa komentii jalatti naa teechisaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kara yaada obboleessa kootti hoggaan deebi'ee egaa ka guyyaa kaleessa namoonni jajjaboon kaleessa isa wajjin jiranii tajaajiltoonni paastariiwwan baay'een dhaqanii isa eenyummaa kaleessatti akka deebu haasofsiisanii boqachiisanii too jiran jechuudha. Egaa ka kanarratti baay'een gammade kana gubbaarratti har'a yaada kennuu koo osoo hin ta'in gammachuu kootiin ibsachuu dhufe. Egaa yeroo baay'ee namoonni maaliin of miidhuu danda'anii waa sadiin namoonni gaafa of miidhuu danda'an yookaan ofirratti murtoo fudhachuu danda'an jechuudha. Kaleessa ofii argatanii yoo dhaban namni ofirratti murtoo gaggeessuu danda'a. Kaleessa ofii namoota baay'ee biratti harki namaa rukutamee har'a immoo yoggaa gaddeebi'anii xiqqaatan murtoo mataa ofiitti irratti fudhachuu danda'anii akkasuma immoo nama jaalattu gaafa jibbamtu inni illee sanuma jechuudha. Egaa kan yeroo baay'ee kun hunduu fudhatama jechuu kootii miti. Dadhabbina keenyarraa kan ka'e abdii dhimbuu keenyarraa kan ka'e murtoo kanaatitti seenuu dandeenya. Egaa ka obboleessa keenyallee kan mudate kana ofiifuyyuu erga fuudhee ganaa hoggaadha. Abbaa daa'ima takkaatidha. Kan abdii isa kutichiises ka egaa akka inni viidiyoo isaati irratti illee namoonni gaafii gaafatanii too deebise gubbaarratti maal jedhee an abbaa daa'ima tokkooti jedhee ganaa daa'imtuuyyuu wanti beekte hin jiru yoo taate daa'imti ji'a 8 waggaa taatedha jechuudha. Daa'ima ofiituu hammatee bakka hin qubnetti lubbuu ofirratti dabarsuu deemuun isaa abdii namarra godhachuurraa kan ka'e jechuudha. Rabbiirraa abdii fuudhee namarra ija isaa kaawwachuu isaatidha jechuudha. Obboleessa keenya lubbuu isaa gagaagee kan geechise. Egaa ka har'a namnii fi rabbiin garaagarummaa maarii qaba kan jedhudha Waaqayyo kan isa barsiisee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maaliif kaleessa wanta hundaa iddoo kabajaa qabu, iddoo ulfina qabu, iddoo rabbi isa waammatee isa filate dhiisee miira ofii keessa yookaan sammuu adeemsa sammuu ofiitiin ka'ee egaa ka karaa foon ofiitti deemeetoo jira jechuudha. Egaa kana akkuma kaleessa dubbadde viidiyoo kaleessa irratti namni nugusa lamaaf hin bitamu nugusa tokko bitama. Akka san godheetti illee kan rabbi dhiisee karaa nugusa biyya lafaatitti deemee jechuudha. Filannoo isaa godheetoo egaa hookaan karaa siyaasaa itti seenee jechuudha. Kaleessa faarfataa ture tajaajilaa ture akkuma beekamu. Egaa ka har'a eenyu namni dursee argamee koo jenne dhugaa dubbachuuf warruma kaleessa wajjin faarfate warruma kaleessa wajjin tajaajile warruma kaleessa isa bakka kanaan ga'eetu har'allee deemee isaaf kadhatee cubbuu isaatillee karaa waaqayyootitti waaqayyoo koonaa dhiisi jedhee laphee isaa karaa waaqayyootitti deeffatee gammachuun isaa deebi'eef jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee dargaggoonni keessattuyyuu yeroo kana keessa jechuudha sooshaal miidiyaa fayyadama baay'ee badanii jira warroonni biyya keessa jiru. Sababbiin isaa gaafa wantoota sobaa dubbatan gaafa wantoota adda addaa keessa seenan namoota biyya alaatiin jaalatamna jechuurraa kan ka'e dargaggoonni baay'een of balleessanii jiran jechuudha. Innuu jedheetoo jira lafa kanatti kanan bitadhe jedhe erganii amma ani yookaan bilisummaa hin qabu jedhe makiinaa keessaa bu'ee luka kootiin deemuu hin danda'u akkasuma makiinadhaan karaa fagoo deemuu hin danda'u jedhe. Kaleessa osoo caakkaa bulee namni isa tuquu hin jirre kaleessa namni noorii malee taa'ii malee wanta biraa hin qabne farra kana keessa seenuun isaa ka filannoo mataa isaatirraa kan ka'e namni filannoo mataa isaa qaba. Garuu gooftaa lamaan bitamu. Gooftaa lamaa bitamu nama xiqqeessa nama awwaarrata. Akkanatti akka lubbuu ofiitti irratti murteessa illee nama geechisa jechuudha. Kanaafuyyuu maal jedhanii kaleessa akkanan ture. Har'a immoo hoggaan mana kiraa waan kaffalu dhabu. Yoon daa'ima kootii aannan waan bituu dhabu.
warroon inni filatee wajjin deeme laata jecha isaa keessatti wanta na ajaa'ibsiise keessa jechuudha haraqeedhaaf 70,000 40,000 50,000 baasanii jedhe eenyu filateen warroota ofitti garaa ofii qofatti amana wajjiniin oolmaasaa godhateeti viidiyoo isaa ilaaluu dandeessan jechuudha kiristaanni yookaan pirootestaantiin amantoonni yookaan pheenxee ta'an gaafa wajjiniin oolan daabboo gaafa daabboo dhabde daabboo bitatteetu addaan qooda kana hoggaan jedhu uummanni Oromoo garaa jabaata kun jechuu kootii miti akka amantaatti tan dubbachaa jira as keessatti na hubadhaa akka amantaatti inni garuu nugusa lama bitat nu isaati tuyyuu gaaga'isa lubbuu isaatiin isa geechisa egaa kaleessa warroota hoggaa rakkate icciitii isaa wassan mana isaaf cufuu danda'an irraa fagaateet filannoo isaa karaa biraatti deeffate waan garuu maa filate jechuu kootii miti mirga abbaati lafa kanarratti kan olii rabbisii qopheessa lafa kanarratti karaa ofii filatte irra deemuu mirga qabda karaa sunillee bal'aadha akka feetetti dhugduu akka feetetti caffarte akka feetetti nama arrabsite akka feetetti jiraachuu dandeessa gaafa tokko garuu lafuma kan odoo jirtu wanta wayiis mudachuu danda'a akka obboleessa keenyaa kana jechuudha dhugaa dubbachuuf gana haadha manaatu fuudhee hoggaa tokkotti haati manaa karaa maatii ishii daa'ima ofii qabattee inni immoo mana kiraa keessatti murtoo keessattuu miidiyaa gubbaarratti ganama sa'a lamarratti lubbuu kee of dabarsa jedhee nama fuulduratti dhiyaachuudhaan waan kana ofirratti ilaalee jechuudha. Har'a garuu kan cinaatti argaman warruma kaleessa kadhannaadhaan wajjin guddatan warruma kaleessa tajaajiluudhaan wajjin turtii godhan har'allee dhaqqabanii fi baay'een gammade waaqayyo haa galatoomu obboleewwan lubbuu isaa akka inni of hin dabarsine atamtamaan dhaqqaban akkasuma immoo amma sammuu isaa jijjiiranii boqonnaa akka argatu godhanii kadhannaadhaan bira dhaabbatanii wanta qabaniin bira dhaabbatanii gatii baasaa jiru ammas jechuudha namni wajjiniin egaa akka namni ni kufa ni dogongora waan baay'ee keessa ni seena deebi'ees ni fayya yeroo baay'ee cubbuu nama tokkotti cubbuu lakkaa'u namni sun bar nama akkanaati namni sun badii akkanaa qaba jennee gaafa lakkoofnu namni sun si duubaa ka'ee dhufee si caaluu danda'a jechuudha namni lafa kanatti Indo gongorra hin jiru cubbuun hojjenne hin jiru obboleessa kana sababaanuu rabbi fayyifateetoo jira dhugaa dubbachuuf sababaanuu rabbi sadeeffatee jira jedhee tanan yaada kara kooti amma achi arraba kaleessaa san dubbii haddaa kaleessaa san hin dubbata jedheetoo yaadu sababbiin isaa waa baay'ee dhabeetoo jira waldaadhaa kophaatti ba'ee akkuma kaleessa dubbadhe ka charchii kophaatti baasee ijoollee Oromoo afaan Oromootiin tajaajilu bakka qabetti kufeetoo hin daganaa wanta ittiin mana kiraatuu kaffalu dhabee kiiboordii fi sagalee kennituun isaa manatti cufamanii taa'an jechuudha waan kiraadhaa kaffalu dhabee namni isa biratti deemee waaqeffatu dhabameetu jechuudha isarraa waa baay'ee baree har'a ammoo ni deebi'a jedhee abdii qaba yeroo tokko waaqayyo akkanatti nama laala si qoree nama laala kallattii adda addaatiin akka iddoo si malu bakka kam akka ta'ellee rabbi kana keessatti nama barsiisa jechuudha obboleessa kiyyaa kana barsiise jedhee tayyaan egaa kam maaliif saba ofiitii quuqamuu dhabe jechuu kooti miti saba ofiitii haa quuqamu na gammachiisallee garuu nama arrabsu maaltu fide amma yeroo baay'ee miidiyaa isaati irratti yuutuubii isaati irratti akkasuma immoo intarbii hoggaate gana dursee arraba fidaa ture baay'ee jalaa tazaabba jechuudha inni dubbateetoo jira kana gubbaarratti wanni buufadhes hin jiru jedheetoo jira wanni miidhamaa fi diinummaan bitadhe malee jedheetoo jira kaleessa odoo caakaa keessa deemaa oole namni isa tokko hin jiru kaleessa odoo asfaaltii irra ciisee namni isa tokko hin jiru har'a garuu makiinadhaan socho'aa dadhabe dirasii ga'eetoo jira jechuudha namni boru kun hunduu darbee namni akka namummaatti wajjin jiraachuu danda'a waan hundaayyuu garuu yoon kana jedhu waan biraa keessa seenuu kooti miti akka nama waaqayyo tokkotti akka nama macaafa qulqulluu dubbifatee tokkotti dubbachaa too jira isiniin jechuun jaaladha garuu guyyaa fayyinaa isaas taa'eetoo jira rabbiin isa gargaare lubbuu isaa daa'ima isaatillee gana odoolaaleetuun quufin daa'ima ji'a 8 taatedha daa'imti jechuudha daa'ima sanarraa of galaafatee haadha manaatillee irraa illee of galaafatee kaayigaa abbaa manaa of cinaa dhadhabuu jechuun waan xiqqaa miti egaa ka ishiin illee karaa maatii kan deemtu akkuma beekamu jireenyi qaala'insi jireenyaa kan baay'ee ol ka'edha mana kiraa kaffaluu miti yeroo kana keessa shunkurtii mana keessatti bituun yeroo rakkisaa ta'u keessaati jechuudha kan jiru akka haasa'amuu fi akka dubbatamu sun ta'e namni itti jiraatetu argee jechuudha yeroo kana keessa kanarraa kan ka'e filannoo ishii karaa maatiillee godhuu dandeessi egaa ka har'a immoo waaqayyo gargaaree maatii isaa wajjiniin boqonnaa fi gammachuudhaan jiraata jennee abdii qabna egaa kan namoonni baay'een isa bira jiru namoonni baay'een isa jajjabeessaa jiru kadhachaa fi jiru waan isa barbaachisullee isa raawwachaa jiru jechuudha egaa kan rakkoon isaa akka himatetti qarshiidha qarshii akka dhabee daa'ima ofii guddifachuu akka dadhabee mana ofii gurfachuu akka dadhabee
akkasuma mana kiraa kaffalachuu akka dadhabe dirasii ga'ee warroonni kaleessa oolmaa isaa wajjin godhate isa biratti ofii isaaniitiin waan garaa isaanii barbaachisu gaafa guuttatan obboleessa keenya immoo maaltu si barbaachisa hin jenneeni. Egaa ka tariitiin warroonni chaanaala isaatiillee wanni haga ammaa hin beeknu waggaa jiraattan asumaan gamanaan karaa saniillee jajjabeessaa miidiyaa isaa gubbaarratti isiniin jechuun jaaladhaa. Karaa feesbuukatiinis karaa tiktookiitiinis akkasuma karaa yuutuubaraatiinis isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan rabbiin baga si gargaaree jechuun jaaladhaa. Gammachuma inni sammuun isaa boqatee gammachuun isaa kaleessaa deebi'eef sanan ibsachuudha karaa keessan dhufe. Egaa kan namni waan itti dhaga'ame karuma miidiyaa ofiitiin ibsata waan ta'eef anis karaa miidiyaa kootiitiin baga obboleessa koo rabbi si baasee sammuu kee kaleessaa sanitti eenyummaa kee kaleessaa sanitti dhaabbata kee kaleessaa sanitti arraba kee dibamaa kaleessaa sanitti baga waaqayyo si deebise jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf kaleessa nama akkamii akka ture ana dursitanii warroonni beektan jiraachuu dandeessan. Yeroo Amaariffaa faarfatu yeroo namoota wajjin dubbatu wantoota akkasiisan gaafa raawwatu nama akkamii akka ta'e simboon akkamii akka isarra jiru har'a immoo nama akkamii akka ta'e mucaan kun ganaa dargaggeessadha. Amma garuu maalirra akka jiru suuraan isaatu himaa jira jechuudha. Kanaafuu kan kaleessaa sanitti rabbiin baga si deebise jechuun hin jaaladha. Ammallee isa keessaa rabbiin sin baasini jechuun jaaladha. Warroonni akeeka akkanaallee qabaattanii kotteen keessan bakka sagal dhaabbattu dhaabbannoon keessan tokko haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan haga viidiyoo biraatti walitti deebiin turtii gaarii naaf godhaa. Bakka jirtanitti nagaa jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Egaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti ammallee nagaa viidiyoo kana laayikii tuqaa darbaan isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.